Mixiin yookiin immoo gondaan lafaa yaatu akkamitti daa'ima koo ciniinti jedhee abbaa daa'ima sanii osoo hin taane akaakayyuun daa'ima sanaa na rukute. Hanga yoonaa na dhukkubaa jechuudha. Gateettii koo kanarra kan inni rukuttaan yeroo sana na rukute hanga yoonaa na dhukkubaa jira. Obboloota koo muudannoo baay'eetu jira. Hanga dhumaa dhaggeeffadha. Meeqaa keenya biyya Arabaa yeroo jedhamu wanta gaarii seenee maamaa paaspoortii naaf baasii, abbaa koo paaspoortii naaf baasii. Ani biyya Arabaa deemee hojjechuu barbaadaa, sinjijjiiruun barbaadaa, mana sinii ijaaruu barbaadaa, mana gimbiidhaan dhagaadhaas siniif ijaaruun barbaadaa, makiinaa sinii ijaaruun barbaada jennee meeqaa keenya kan barumsa adda kunnee gara biyya hambaa deemnu yookiin immoo biyya Arabaa deemnu. Eega biyya Arabaa deemne immoo waa baay'ee dabarsinee muudannoowwan garaagaraa nu mudate keessa darbinee gara biyyaatti kan deebinu meeqaa keenyatu jira. Nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaalatamtoota maatii chaanaala Abarraa Shoo jalatti argamtan akkam fayyaa jirtu? Nagaa kooti galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa har'a waa tokko isiniin jechuu barbaade asumaan warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan laayikii, sheerii, sabiskiraabii gochuu hin dagatinaa adaraa keessan isiniin jedha. Achumaan immoo ittaansee bu'aa bayii nuti jireenya biyya hambaa keessatti dabarsine maal fakkaataa, maaltu biyya namaa keessa jira kan jedhu waliin ilaaluuf deemaa jirra. Anirree galata Waaqayyoo turtii waggaa 6 booda gara biyya kootii deebi'een jira. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Sinis immoo warroonni biyya hambaa kana jiraattanii Waaqayyoo maatii nagaatti akkuma isin gaggeessanii maatii nagaatti sinaa deebisuu, nagaan biyya keessanitti deebi'aa isiniin jedha. Egaa obboloota koo har'a kanan dhufee biyyi hambaa maal akka taatee fi muudannoo achitti nu mudatu sinitti muufini wanta narra ga'e siniif qooduuf hin dhufe jechuudha. Biyya hambaa jechuun akkuma maqaasaa biyya hambaa jechuun akkuma maqaasaa kan biyya namaati jechuudha. Sinii galee biyya ofii irratti wanta hundatu bareedaa, wanta hundatu namaaf mijataa. Garuu immoo biyya namaa keessatti osuma nyaattee irree gammachuu hin qabdu. Yoo dhabdee boo'ichaa, yoo argattus boo'ichaa wanta baay'eetu jira jechuudha. Wanta baay'ee dabarsinee as geenye galata Waaqayyoo jechuudha. Hundumayyuu isinii galee. Kanaaf jennaan anas muudannoo baay'eetu na mudate jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf biyya hambaa keessatti ani waggaa 6 hunda isaa kanaan hojjedhee mana tokko keessa amantanis dhiistanis jechuudha. Mana tokkoon hojjedhe garuu mana tokko hojjedhe san keessatti madaamii tokko hojjedhe san keessatti gammachuutu jira, gaddatu jira, warroota madaamiitii wal loluutu jira. Isaan immoo hin beektu sababa garaagaraa funaananii yeroo isaan namaan lolan, sarraatanyyaadhaan lolan baay'eetu jira. Garuu kana hundayyuu dabarseen waggaa 6 achitti dabarse jechuudha. Isarras immoo daa'ima isaanii yeroon qabutti wanta baay'eetu na mudate jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi daa'ima isaanii warra qabuuf yeroo hunda adaraa jedhaanii ammas Waaqayyo sinaa eegu daa'ima Arabaa warroonni qabaa jirtanii ani muudannoon daa'ima Arabaa keessatti biyya Arabaa kana keessatti yeroo daa'ima isaanii qabu na mudate wanta baay'ee nama ajaa'ibuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo tokko jechuudha daa'ima isaanii hin beektu daa'imti Arabaa namaaf hin ajajamtu wanta baay'ee jechuudha namaaf hin ajajamanii. Wanta namni jedhus akkuma sareetti iyyuu nu lakkaa'an jechuudha. Egaa guyyaa tokko maal ta'e seetanii daa'imti kuni waggaa 5 jechuudha misaa kennee fi majlisii Arabaa hin beektu. Majlisii iddoo isaanii akkana nyaatatti nyaata wayiitu jira akka majlisii achi nyaata kennee fi raawwadhee yeroo isaa yeroo aduuti bona achi mana san keessatti gaafa nyaata itti kennuu fi intala kana eega nyaata nyaattee raawwattee mixiitu ciniine. Mixii ishii goondaa jedhamtu ishii lafarra yaatu jechuudha. Gaafa mixiin kun ciniinu jaarsi dhufee waa tokko natti hin dubbanne mixiin intala akkamitti ciniintedha jechuudha. Akaakayyuun abbaa intalaa osoo hin taane akaakayyuun dhufee na da'e jechuudha. Iddoo kana hanga yoonaa na dhukkubaa jira.
Bakka boo'icha yeroo san boo'ichaan yeroo san boo'e jechuudha. Anaa fi Waaqayyo qofatu beeka. Sinii galee anaa fi Waaqayyo qofatu beeka. Biyya Arabaa jechuun wanta salphaa, wanta gammachuu qabu, wanta qarshiin lafarraa haramu nutti fakkaachuu danda'a. Gaafa biyya keenyarraa gara biyya hambaa deemnu jechuudha. Garuu wanta baay'eetu jira. Wanta baay'eetu nu mudata. Wanta baay'eetu nu mudata jechuudha. Yeroo immoo isheen nyaata nyaachuu diddee daa'imti isaanii yeroo nyaata nyaachuu diddee nyaata kana fuudhitii iddoo ishiin taphattutti itti kenni jedhanii anusuma uumaa takka hin qammasne jechuudha. Daa'ima isaanii san qofa nyaata nyaachisuu jedhee nyaata ruuzii fi ispuunii isatti nyaatamu hin beektu ijoolleen biyya hambaa keessa hojjechaa jiranii. Isa fuudhee sa'aatii 2 sa'aatii 3 hanga ta'utti ofirra naanna'aa oolutu jira jechuudha. Kana hundayyuu maaliifi baqa kaayyoo keenyatu nu baase jennee garuu wanta nyaannu hin dhabne wanta dhugnu hin dhabne galata Waaqaa biyya keenyarraayi birrii barbaacha tariin jijjiiramna laata kan jedhu birrii barbaachaaf baanee yeroo wanti akkanaa kuni nama mudatu baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Garuu asis achis haa ta'u galata Waaqayyoo waggaa 6 achi ture, turtii waggaa 6 achi ture gara biyyaatti deebi'e jechuudha. Meeqaa keessan isinis wanta baay'ee dabarsitanii jechuudha. Gammachuu dabarsitanii, gadda dabarsitanii, rukuttaa madaamii dabarsitanii, rukuttaa ijoollee dabarsitanii gaafa nyaata isaaniif itti kennuuf jettan ijoollee isaanii ol ka'anii sin dhiitanii waa baay'eetu jira jechuudha. Kana hundayyuu wancufa isaanii sin irratti tufanii ofuma keessatti qabattanii kana hundayyuu kan dabarsaa jirtanii sin galata guddaa qabdu. Sinii galee sin galata guddaa qabdu. Nutiif garuu kana hundayyuu namni nuuf hubatu hin jiru. Namni wanti kun dhugaadhaayi. Dhuguma wanta akkanaa dabarsanii dhufanii ijoolleen kun namni nuun jedhu hin jiru jechuudha nuti. Kanaaf jennaan obboloota koo obsa isiniif haa kennu. Waaqayyo biyya keessan irraa sin baasee obsa isiniif haa kennu. Sinis immoo obsa horadhaadha. Obsi wanta baay'ee nama dabarsa sinii galee wanta baay'eedha nama dabarsa waan ta'eef obsa horadhaa isiniin jedha. Waaqayyo isin waliin haa ta'u. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan.